Ashamattam jirtu nageenya gooftaa lafa jirtanitti isin yaa baay'atu obboleewwan koo ani obboleettiin keessan nagaa koo fayyaa kooti galata waaqayyo baga jiraattanii baga har'a geessan isin jedha lafa jirtanitti gooftaan isin gargaaree warree gamtanii har'a geessanii baga guyyaa irraa argattan isin jecha ani obboleettiin keessan nagaa kooti galanni waaqayyoof haa ta'u. Hawaii hojjechaani waasinii deebisuu dhufe warreen nageenya haallisii taatan sabiskiraabii godha warreen turtan immoo akkuma jirtanitti kabajamaa isiniin jecha wayi isinitti isinii deebisuu dhufe wanna kana dura zayitii xiqqoo ishee xabku dura asitti wanna kana dura nagaafattanii turtantu jira isa isinii deebisuu dhufee hin jira baga har'a geessanii isa dura nujajjabeessaa koomintiin barreessaa laayitiin nutuka ashaboodha kuni bishaan daffaa fi daboobii zayitii xiqqoolti naqe nujajjabeessaa isiniin jedha warreen mana keenyaaf haaddisii taatan jechuudha warri turtanis waaqayyo sinaa eebbisu sinaa kabaju isiniin jecha waan obboleettiin keessanii akkan jabaadhee yuutuubii kanas hojjedhe wanna babbareedoos isiniif dabarsuuf na gargaaraati sabiskiraabii naa gochaa laayikii naa godha yaada keessan gaarii naa barreessaa sini kabajamaa sini jecha gooftaa Yesuus Kiristoosatti nu eebbisee amaan irraa qabame akkasini jecha wayin hojjedha wayi sini deebisuu dhufe gaaffii kan argin gaafatame bubbuleera dhugaa dubbachuuf xiqqoo ishee bubbuleera turuu kootiif dhiifaman isin gaafadha absiitii buusaa hin jiru waan hojjechaa jiru dhumarratti isinitti hima yookiis immoo agartu absiitii miti ولما جيت أقول تديه نستي أركض كنا وانا تديه أنا هطلو دهان كاميرا كياوي سرّي كده تديه بنو كيسمو ولي ما كي كانت تيجي أركض كنا جتشان نلانجا قولي ما لسيتني قافين كوني جاد dia udah rabera وكان مو dhugaar bachuuf xinnoon neelaa tuttureera har'an deebisa borin deebisa natti mijachuu dide yaa akkuma beektanii yuutuubii warra fagaachaa jira sababa nan irraa fagaadheefisi sababa biraatii miti ilaalaa hin jirtanii bakka maal gochaan hojjedhe gadhiisee antini jedhadhe manzil jedhe dhugaar bachuu fi laaluun hojjechuu hin barbaanne guyyaa sadaffaattan irra viidiyoo gadhiise maaliif ilaaltaa waan ta'eef maal laa godha saatii koo manas taa'ee sirriitti balleessu amma sana mucaa koo taphachiifadhe mucaan koo sammuu isaa firii naa ta'a nagaa argataa gammada jedheetanii dhiisee jechuudha yuutuubii dafee hojjechuu waan dhiisee yookaas viidiyoo waan waraabuu dhiiseef fedha laalichaa hin qabdan maaliif warra kaanii yaa hin jira miti yeroo tokko fuulli keenya isin dabbaruu danda'a isin irra turre kanaaf natti fakkaate anis ittuma dhiise isin hin deebisu gaaffii kana yookaan immoo viidiyoo dafee hojjedhu jedhee dhiisuu koo kanumaafi duraan isinitti abdadheetan waaqayyoo wajjiniin isin abdadheetan jammare soorsaan ta'e mugaadha akkuma argitan mugaan waa'ee viidiyoo hin beeku yoon akkana jedhe akkana godhe akkana jedheen iyyuu waan jedheen sana fudhatee hojjetu waan ta'e muga namni tokko immoo hin beekne dirqama nama biraarraa dhugaan isiniin jedha baree waan namni gaafa artistoonni as baanee hojjetanii akkumatti as baanee hojjetu isinitti fakkaate gorsamanii dubbisanii waraqata isaa barreeffatanii maal jedhanii hojjetu. kun immoo mugaadha waggaa lama guutee kunoo viidiyoo akkatti gadhiise akkanatti hojjenna akkanatti nagaa gaafadhu akkana godhoon jedheen ishiin jedhu bakka erganni mugaa ta'e maaliif anan immoo obboleewwan koo kana faan amachaa jiru amii miti badii nama kamiyyuu immoo namatti munan jaaladha maaliif isaan faana bakka jabaadhee isaan koomentii isaan naa barreessan gaarii sana ilaalee jabaadhee hin hojjedhu faana jedhetanii wal'aansoo ittiin qabee yuutuubii kana yoonaan ga'e malee otoo akka soorsaatii hin hojjedhu hin ture. Dadhabbinuma isaarraan dhugaa dubbachuu hamachaa hin jiru hamis miti hoona maddes hojii isaati itti himuun qabatti nama biratti waan ta'eef waggaa lama guutuu namni akkamitti akka yuutuubii gadhiisan hin beeku yaadaan fidee yaada akkanaa hodhu akkana goona akkana na gargaari waan akkanaa akka kanaatti deema akkasii waan jedhee hojjedheen hindaaqoo ganni qabe beektu hindaaqoo ganna qabedha dhugaa sinitti maaraan waan feetannaan jira bisheessee walitti deebita hindaaqoo ganni qabe jechuudha hojiidhuma isaa sinitti hima yookaan namni akkamitti akka gadhiisu barata yookaan namni immoo akkamitti akka hojjetamu ennaa namni tokko namatti immoo namni sun baratee faana hojjeta kuni gara lachuutu furmaata hin qabu jechuudha hojiinsa marqaa hojjechuu kana aanitti hojii marqaa hojjetanii nyaannanneeti misa ishiinis har'a qidaameedha waan ta'eef hojiidhaa dhuftee jirti
mucaan irraa fuutee gadi baate maali qomee hojjetan jedhee tayaade seefaana jechuudha. Nyaanna rakkoon qabu marqanni nyaannis maafi mishkila. Hojii namaa takkaan ammoo balleessaa isaa dhab godhee namatti hima. Akkanatti gadhiise akkana godhan jedheeni uumaa takka mugaa taanaanan bakka qanii baay'ee abdii kutadha yuutuubii kana dhiisuu laata. Maallaqa irraa argadhus yoo naa kaffales naa kaffalu baatus beekamtiin obboleewwan hedduu asirraa horadhe baay'ee asirraa horadhe kanas nan dhabaa laata. Nettummaa hafu laata dhiisuun jedha yaada lama ka'an jira. Tokko inni manaan an jabeessu dhugaa waaqayyooti kaakuun ani sobee biyuudhaalee naasa'u lammata immoo isin nan jabeessitani hin laaftani. Meeshaa ajajachuun illee fedha keessanii sabbaa barbaadan maraxxanii ajajachuu maftii keessanii rakkoo hin qabusaa. Isa kana miti bakka viidiyoo makootu ilaalaa hin jirtani waan ta'eef gizee koos gubuurra daataa koos gubuurra dhugaa waaqa sanitti maqaa dhiisee gaafa nama argadhe waaqayyoo inni jiraatanaa kabajamu. Yoo waaqayyo jedhe obboleettiin koo tokko biyya fagoo jirti karuma ollaaniitiin haadhoo walii taane malee hundi keessan obboloota kootiin kan isin hin jedhu waan biraa mitiin dhufti. Afaan Amaariffaatiin hin banaati immoo Oromiffaan hojjedhu wajjin hojjenna jettee jirti walii gallee jirra. Maqaa ishee dha'uu hin barbaadu abbaa ishee hin beekti waan ta'eef isheen akkana naan jette. Ishee wajjin immoo hojjechuuf abdiin qaba. Amma isheen dhufti immoo dhaabuu laata yuutuubii kanan jedha. Ji'a biyaansi waaqayyo jedhe gaannaa sana ji'a 9 naaf jette. Ergasii ji'a lamman tokko irraa oofnirra yookaan ji'a yookaan 7 tafe jiin ishiin naa dhufu gaadha. Garaan tokko ishee wajjin jabaadha hojjetu naan jedha. Garaan tokko immoo dhiisi naan jedha. Maaliif nama waggaa 2 guutuu waa barsiisuu dhiisaatii dhugaan fayyidan naan jedha. Dhirsa keessa irratti baatee amattee eena namadha. Narrabsite eena narrabsa bakka dawwee wanni ta'e wajjinan dawwaareen. Mana barumsaa galu barataan tokko baratee ABCD baree maqaasaa akka barreessu. Maqaasaa barreessee akka haala naannoo isaa haala biyya isaa akkamitti ollansa akka bulu akkamitti maatii isaa kabajuu akka qabu akka baratee beekuuf daa'imni tokko gaafa mana barumsaa gashan. Waggaa 2 guutuu barsiisee gorsee hojjedhu jedhanii waan baay'ee godhe hin dadhabe. Akka carraa immoo viidiyoo inni hojjetu hin laalamu maal akka ta'e hin beeku dhugaa isiniin jedha. Kanarra dhiisee amma damittiin koo naa dhuftutti yoo maqaa ishee dheessu rakkoo hin qabu yaada. Ishee wajjin moonaan koos naa jabaata. Moonaa koollee naa sanatti hojiidha waan ta'eef maqoyyaallee gashadhee kanfalee ofii kootiis immoo hojii gaarii deemeen hojjedhadhee abdii tokkos nan qaba. Yaanni tokkos immoo isin akka na jabeessitaniin barbaada. Hundaafuu waaqayyo beekaadha akkana isiniin jedha. Irrafee aannu. Esh amma bisheesse seega. Eshi sareeku. Lafatta waliin makadhaa deemtu ishiini. Asirra immoo bishaan dhaankee wadda waliin makadheeta walitti deebina. Achumaan lafatta waliin makeen dhufee maaliif harka tokko natti ta'eef natti hin tolle. Lafatti waliin makee waan akkanatti bisheessaa jiruuf immoo warreen akkanatti hin beekne irraa ilaalaa isiniin jedha. Warreen isin dabbare immoo warra ala jirtan yookiis immoo fedha waaqayyo taanaan obboleewwan walii taane malee hormadha mitiidha. Warreen isin dabbare dirqamaan qabdanii dhiisaa darbaa. Inni manaayyuu inni wajjin mana ofiitii jedhaniyyuu nama dhaga'u waan ta'eef warri isin dabbare dhiistanii darbuu dandeessu. Kanuma naarrabsuun namni hin barbaachisu. Kan ofiyyoo gorsanii yoo itti himanii yoo itti agarsiisanii dadhaban irraa goru. Akkas isiniin jedha. Abishaa tuttan qadaada. Maaliifan akkanatti hojjedhe isa daakuu bichaatti hojjechuu nan beeka. Nan hojjedha yeroo baay'ee isa akkanaan jaalladha baay'inaan. Inni akkanaa yoo nyaatan irree namatti minaa. Kanaaf inni bukoorraa hojjedhe yookiin sabsiitiirraa hojjedhe. Kanaafuu dadhabbiin soorsaa yookiis immoo wallaaluma isaa gorsee dadhabeera waan ta'eef yoo sinna jabeessitanii yuutuubii kana hojjedhu lakkii laayikii sii goonaa viidiyoo kee sii ilaalla waantillee nu jibbisiifte sii ilaallee banne deemna biraa. Immoo akkuma nama tokkotti immoo qodaa ajajannee bakka waan takka jennee si jajjabeessina mucaan keessi jabaataa deema hojjedhuttani nan hojjedha. Isinii fi Yesuusiin abdadheen jalqabe malee soorsaan akka dandeettii hin qabne nan beekaani. Namaan akka akkana jechi kun hin jedhamne nan beeka garuu nan jibbe bakka narra ba'e dhugaa waaqayyooti bakka bataam Kiristoos na salacha'e bakka na salacha'e foon haadha kooti bakka foon haadha koollee cuun jaaladhuun ture bakka itti agarsiisee gorsee itti agarsiisee akkana godhe akkanatti hojjedhu jedhanii dadhabe bakka na salacha'e. Faayidaan isaa immoo intala shomaa bichaa miti gaaris ta'uu yaraas waaqayyoof galannaa ta'u
ana bichaan fayyadu yookiis immoo wanta asirraa argadhellee kophaatti waan ittiin godhadhu takka hin jiru akkaawuntuma isaarra gala isa harkaan akkana eeggadhe naa inni waan akkanaan bita shiroo bita barbaree yookiis immoo bakka waan mana kee goomana irree maan ta'e gaafadha erga hin jibbee nuufee bakka yoo jabaadhu hojjedhettani ishinan hojjedha dhugaadha yaada keessan nan barbaada utuu isin immoo dhiisii dhimma keetii jettanii immoo afaan Amaarifaatiin nan hojjedhaani waaqayyoos akka na gargaaru abdiin qaba ani yeroo baay'ee hannaata kana naan jedha of jajuuf illee miti kan of jaju anaan of jajuudha sagalee waaqayyo an of hin jaju gooftaan an of jaja umtuu sirka hin jiru waan tokko hin ta'attee yoo dubbatte borganama isaa ta'ee argina sirkatti naan jetti annaa yeroo baay'ee umtuun harka hin jiruutu umtuun harka hin jirre waaqayyo waan guddaa godhaa hin bakka hin ta'eera waan jedhee numa naa godha maal akka ta'e hin beeku waaqayyo haa kabajamu yoo shettanii ilaaltanis dhiiftanis an afaan Amaariffaatiin dammeen koo biyya ormaatiin agaltii ishee wajjin hojiidhaaf qophaa'ee jira mucaa koo jabaadhee yuutuubii koo hojjedhe so yuutuubiin koo naa kaffalu sanarraa maalin godha maqayyaa gasheen namaaf kaffalee fi hojii koo hojjetadha caccabee manatti nafuu jechuudha yookiis bijaama ganama fadheen galgala hin gahu dhugaan siniin jedha gadi ba'een hojjetadha jechuudha fedha hojii nan qabaa nama na gargaaruun dhabe yoon siniin jedhu maallaqa miti gargaarsi yaadaan nama gargaara nama yoon ani inni kun akkanatti haa ta'u ati abbi tokko immoo yaadichatti naa dabalee wal deeggara yaadni sun garuu yaada ani fide sanarratti nam tokko bishaanitti naqa taanaan haala meen koo narraa bu'a inni jedhu danda'e jechuudha amala akkasiin qabaa nama koo keessatti kanaafuu hojiidhaaf immoo qophooftuudha gooftaan hin jedha na gargaara dammeen koo nagaan naa galtii ishee wajjin afaan Amaariffaatiin nan hojjetadha nan jabaadha akkas isiniin jedha gaaffiin gaafatamee otoo isiniin deebisiin asiin hafee maal seetanii ammallee harki koo tokko natti ta'a waan ta'eef harka lamaan sochooseen deebi'a. Kunoo bishaan asirraan ga'ee jira. Bishaataa jira. Nama lamaa ta'een baay'ee dhiise moonaan silaa nyaatu. Sochooseen kee fuudhee hanqoo kee baasee itti qadaalee kaa'aa ture. Akkasirratti bishaatu fanan afuusaa akka bishee suuree tananii harki tokko maan fayyadu akkuma beektanii kunoo isuma inni dubbachaa jiru sammaa isuma kana harka lama ta'ee harki lama waan baay'ee hojjeta. Harki tokko immoo akka makkaa nama dadhabsiisu kun osuma argaartanii yeroo isiniin jedhu yaadni nama tokko yaada nam tokkotti otoo dabalamee lama ta'ee silaa gaarii ture. Yaadni tokko erga dadhabsiisee faayidaa hin qabu. Innan kana dura gaafatamee isinii deebisuu dhiisee maal seetanii waa'ee birriin irratti dogoggoraan galee sanaati. Birrii obboleettiin koo tokko kan goddanyaa ishii jettee kan ishii jettee walama faana ergite natti fakkaate narratti ergite kan ishii bichaa yookiis immoo kan goddanyaa ishee osoo hin taane kan ishee osoo hin taane kanuma goddanyaa ishee natti fakkaate maaliif baay'ee na muddaa jirti jettee aduu birrii sun nurka jiraachuu barte bu'aa jirti minaamin jettee naaf haa galu jetteeti jettee tarii dhagaa'uu dandeessa viidiyoo kana ilaalta waan ta'eef birrii waan soba hin qabne birqii waan soba hin qabne hojjedha siyaasaas nan barbaachisu waan ta'eef somne bishaan itti naqu bakka bishaatu kana jaala birriitti akka bishaatu barbaade birricha birrii 300 sanaa fi birrii 2,000 fi birrii 5 kana dura magaalaa Gincii barbaree kiiloo 7 shiroo kiiloo 10 akkasuma wantoota baay'ee mana kee barbaachisan buna faallee kana nan nagadee anaa fuudhee karaa deemaa jiru soorsaadhuma faana yaa waan hojjedhu na bira hin abugaa dirqama kophaa koo hin deemu akka inni baruufis immoo jajjabeessuuf fuudheen deemamaa sana ta'us achi deemnee viidiyoo isaallee dhiifama naa godhaa waraabee tan turennaa jedhanii kennaa kana jaraa kenninu dhugaadha eebbisaan na eebbisanii waaqayyo akka isaan na eebbisanitti na eebbifnaananii hin beeku siniin jedha nama meeqatu adaraa namni namatti kenne kana galmaan ga'u dhiisee karaatti nyaate naan jedhani maal kan kooti seetanii ilmooma keessantu sinii godhe kanuma ilmoon keessan sinii gooteen fidee malee hin jedheen nama meeqamti kan karaatti nyaate kan dura ergitee jedhani tarii atis obboleettii koo gannatee tufa atis viidiyoo kana ilaaluu dandeessaa warri kee kan gaafachan eebbisanidha wanta qabatamaadha birrii dogoggoraan irratti galee sana gaafichan irratti galee akkaawuntii koo irratti galee jechuudha gaafsan achumaan birricha kan abbaatee walii wallaalle maannidha tuma jennu torbee tokko nurka ture sana booda miseejiyyuu hin laalleedha gaaf sana galee ergasii yoo miseejji argee jedhu birri kana dogoggora waan ta'eef waan nama barbaachisu mitiire isa har'aa fudhatanii isa boriitti karaa ofii cufatu kanaaf jechaan birrii sanaa mucayyoo sanaa deebise waaqayyoon sodaachuun calqaba ogummaa jedhamtire sagalee waaqayyoon sodaachuunis dirqama
hiriyaa keessan ganuu dhiistanii kabajuunis dirqama. Birriin kun mucayyoon na wajjin haasofte gaaf sana torbeedhuma dhugaa dubbachuu fi birqii inni geessa waan ta'eef guyyuma 3-4 na wajjin haasofne samoonuma wal barre keessatti birriin kun dogoggoraan irratti galee hin deebiseef. Kashii otoo hin taane kan goddanyaa ishiite birriin kun bo'aa jirti mucayyoon waan jetteef bo'aa jirti mucayyoon birriin irratti ergitee ani ergee ibsuun jette walii erguu natti fakkaate. Achumaan isin immoo akkana jettanii turtan yoo dhugumaa intalli kun nama taate nama gaarii taate irraasii kennitii ati birrii amma kanaa manamtee deebisteef tigis jettanii koomentii yeroo sanatti barreessitanii turtanii dhugaa dubbachuudhaaf mucayyoon kun naa kenniteetti moonaa keetii waan barbaadde ittiin godhette birri kun kudhannaa ergitee jirti. Achumaan ani uffata isin bitu uffannis immoo uftee baddeetii uffannis mana jira. Maal isin godhu jedheen waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u waan nama ta'e walitti daddabalee anuma yuutuubii koorraas hafte waa jedheen waanuma tokko hin jiru amitidee kana mucayyoon manti gannatan isiniin jedhu kun naa kaffattee isin jira kanan giincii dhaqee mana naa kennidha afaan kootiin hin dubbanne waaqni waaqaaf lafa uuma ishiidhaaf haa kennu ofuma ishiitii ijoollee warra kaan parsantiidhaan fudhatu tigistee haa ta'u birrii meeqaan fudhattee waan ana gaddee warra kootti geessitannaan an waan na takka arraba kootiin itti hin dubbanne mana naa kennidee waan soban qabne koomitti isinii barreessuu dandeessi asirratti waan ta'eef mana hin jenne ofuma ishiitii yoo amma ta'e naa kaffalte maal balaa wayin natti bu'een parsantaadhaan fudhadhaa hin jedheen. Achumaan naa kaffaltee isa walitti dabalee moonaa kooti ashaaraa obboleettii koo kanaa ta'a jedheetan waa bitee mana namaa kaa'ee horii wayii jibicha wayii bitee mana namaa kaa'ee fi malee naa kaffaltee ittoo ishiin dhuguma nama taate sii kaffaltii jettanii dhugaadha naa kaffaltee itti waaqayyoon ishee eebbisu anammoo osoo isiniin deebisii yoo naga'u koof dhiifama naa godhaa isiniin jedha. Akkuma argitanuu kunoo dhisiisaa ke'aa baaseera kana wal qixxeessee bareeffadhee haasaa koo isinii raawwadha jechuudha. Kunoo sirreeffadhee dhufeera sirreessee dhufeera jechuudha. Kanaaf obboleettiin koo kun birrii 10,000 kennite sana walitti fufunaane mucaa kootii waan tokko ta'a jedhee yoon irra minaan hin bitee nyaadhe boru daama taatee dhumti yoon uffataan bitadhees yoon uffataan isaafis bitees faayidaa hin qabdu sanuma garuu yoon seenaa kana kaa'e anaafillee waan addaati seenaan kun obboleettiin kun harsiidha. Obboleettii koo kanatu ashaaraa kana mucaa kooti kaa'ee abdiillee nan godhadha jechuudhaan illee kanaaf akkana isiniin jedha naa kaffalteetti gooftaa macca ishee eebbisu anis immoo amma nama tokko haati nyaattuun ilmoon guddifattu maal jedhu jechuu jira. Anis amma nama tokko mucaan koo boojammareedha nan waamadha amma nama tokkotti daddabalee tan ol kaa'eef isiniin jedha isiniin jaalladha isiniin kabajaa. Haannaa wajjin immoo manna nyaannu hin waraabna nun salacha'ina ilaala kun dhadhaadha ittiin baay'isuus hin barbaadu dhadhaa hidhimee hirphee kootii ergan da'e takkaa hin binne hidhimee shinaaf haadheessu gaafan da'u jedhu kiiloo takka ittiin namni da'uudhaaf qopheeffata. Egaa barreen gaddaa yoona kana waan hin dabarse hin beektu kiiloo tokko ittiin qopheeffadhee ergasii haadha caaltuutu isa maal fakkaatu naa fide ergasii hirpheetu naa fide ammas lammata hirpheetu diggaamee naa fide. Obboleettiin kun waaqayyo ishee eebbisu isiniin jedha. Ammas hidhimee isaanii naaf haadheessu itti baay'isee nyaadhu kaatan baksee waan ta'eef ofan sodaadha akkuma beektanii dhugaa dubbachuu kan nyaachuu gaggabee nyaachuu isaarree miti hojii isaa nan jaalladha lammanni immoo yoo namni biraa hojjete nyaachuu isaa natti tola ture. Haannadhuma rakkisuuf ani maaliif istoofiin keenya dafteen bisheessitu lammanni immoo as kana fuudhe kana godhe jechuun irra waan bugaraan ga'u. Annitti qaamachuus miti nan jaalladhaani xiraayee dhanii quba firraan kutan jedhanii ofuma kootiin hojjedhadhee tan ishee alatti baase koottu dhufte aannuus waamaan oole koottu dhugaa ageedi waan ittiin biriindaa bannu fidii qoomee shawaayyee bira rabbe ganna muura ciisee jira biriindaa yoon akkamittu maan ta'u mee waaqedhe ciibsitee mutaaramsiin talakoo ishi yoo ganna misitti gaafatamu. Kanaafuu kana isiniin jedha bisheesseera. Ganna mukaa ganna meeshaa biyyoon anaa nyaattu haadha kee koo bisheesseera zareetii. Kanaafuu kana isiniin jenna amma immoo waan aannan immoo irraa inni yaanna. Sinaa eebbisuu lafa jirtanitti kabajamaa waan hojii nama kana turtanii fi marqaa akkatti hojjettanii bukeessitanii kaatanii hin minyaa isiniin jedha. Nagaan turaa isiniin jedha.